yeroo hedduu dhimmoota garaagaraa ittiin raawwachuuf jecha email address nu barbaachisuu danda'a. Email address kana immoo akkamittiin banachuu dandeenya? Viidiyoo kana irratti egaa karaa salphaa ta'een bilbila keenya fayyadamuudhaan email addressii itti banachuu dandeenyu walii ilaallaa. Nu hordofaa. Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaanaalii Burqaa Teek, viidiyoo haaraadhaan deebinee dhufnee jirra. Viidiyoo kana irratti egaa akkamittiin email addressii barachuu akka dandeenyu walii ilaallaa. Sanaan duratti garuu yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii keenyaa dhufaa kan jirtan taanaan subscribe gochuudhaan viidiyoo nuti yeroo yeroodhaan gadi lakkisnu akka isin bira ga'u gochuu dandeessu. Amma kallattumaan gara sagantaa keenya guyyaa har'aatti dabarra. Jalqaba irratti kan nuti goonu bilbila keenya irraa Google Chrome applicationii Google Chrome ni banna. Ergi applicationii Google Chrome bilbila keenya irraa bannee booda as irra keessoo kana irratti Gmail account jenneeti search goona jechaadha. Ergi Gmail account jennee search goonee booda as jalqaba irratti Google account kan jedhutu nuuf dhufa. Isa filachuudhaan irratti kilikii goonaa jechuudha. Itti aansuudhaan gara fuula kanaatti wayita nuuf fidu as gara gadii kana create account kan jedhu jira. Isa filachuudhaan irratti kilikii goonaa. Sana booda for my personal use, for my child, for work or my business kan jedhu jira. Dhimma dhuunfaatiif banachaati kan jedhu taanaan for my personal use kan jedhu kana filannaa jechuudha. Sana booda itti aansuudhaan maqaa keenya akka nuti galchinu nu gaafachaa jira. Fakkeenyaaf ani mee calliseetuman asirratti first name kan jedhu irratti maqaa keessan jalqabaatti galchitu isinii. An calliseen fakkeenyaaf Burqaan jedha. Last name irratti immoo maqaa abbaa keessaniiti galchitu. Ani immoo Teek jedheen galcha. Username bakka jedhu kanarratti immoo lakkoobsaa fi akkasumas immoo qubee walitti makuudhaan kan mataa keessanii kan isiniif ta'u akka feetanitti email addressii keessan as biratti uummattu jechuudha. Automatically ofiisaatiif Google as biratti isiniif ni baasa. Yoo isinitti tole kan inni isiniif qopheesse fayyadamuu dandeessu. Ta'uu baannaan garuu kana haqxanii kan mataa keessanii as biratti uummachuu dandeessu. Nama fakkeenyaaf Burqaa Teek 2022 jedheen uummadhee wanti kun maqaan kun hin qabamne yookaan ammoo haga kanaan dura maqaa kanaan namni biraa hin bananne taanaan ani maqaa kana fayyadamuudhaan akkaawuntii Gmail yookiin ammoo email ittiin banachuu hin danda'a jechuudha. Itti aansuudhaan paaswordii akka nuti uummannuudha kan nuti nu gaafatu. Paaswordii kana irratti akka qaamni biraan paaswordii keessan isin jalaa hin cabsineef qubee akkasumas immoo lakkoobsaa fi special kaaraakterii yookaanis simbool warreen jedhaman walitti makuudhaan osoo paaswordii cimaa ta'e uummattanii baay'ee filatamaadha. Sana booda as next kan jedhu jira. Gara gadii irratti next jennaan jechuudha. Amma gara fuula itti aanutti nu dabarseeti jira. Lakkoobsa bilbilaa keenya galchuudhaan akka nuti verify goonuu nu gaafachaati jira. As bira mallattoo kanatti bu'uudhaan biyya keenya ni filanna. Gara gadii irra deemuudhaan koodii biyyaati kuni Itoophiyaa kan jedhu as biratti arganna. Filanna. Sana booda lakkoobsa bilbilaa keenyatti galchina. An fakkeenyaaf kana itti galcha. Itti aansuudhaan next jennaan. Amma Google lakkoobsi bilbilaa kun kan kiyya ta'uu isaa mirkaneeffachuudhaaf lakkoobsa kiyya irratti koodii dijiitii 6 naaf ergee jira. Koodii inni naaf ergu kanan itti galchaa jechuudha. Sana booda verify jennaan jechuudha. Itti aansuudhaan recovery email address kan jedhutu jira. Inni kun optionalidha. Optional jechuun akka filannootti kan dhiyaate yoo feene itti guutuu yoo hin feenes immoo yookaan yoo hin barbaanne
akkuma kanaan duwwaatti dhiisnee bira darbuu dandeenya. Recovery email address jechuun guutuu kan barbaadan taanaan email addressii keessan passwordii isaa yookiin emailii keessan kan dagattan taanaan recovery email address asitti galchitan kana fayyadamuudhaan passwordii emailii keessanii argachuu dandeessu. Bira darbuu immoo ni danda'ama jechuudha. Itti aansuudhaan guyyaa dhaloota keenyadha kan nuti goonu asirratti calliseetuman guutaa. Xumura irratti gender kan jedhu saala keenya filachuudhaan next jennaan jechuudha. Kanas yes I am filachuudhaan gara fuulatti hanutti dabarra. Kun egaa privacy and terms seeraa fi qajeelfama dhaabbanni Google fayyadamudha. Agree jennaan gara xumuraa kanarra. I agree kan jedhu filachuudhaan gara fuulatti hanutti dabarra. Amma milkaa'inaan akkaawuntii Google keenya bananneetii jirra jechuudha. Welcome Burqaatek naan jedheera Google. Amma kana booda waanan fedhe fayyadamuutiin ni danda'a. Email addressiin kiyya maalidha kan jedhu ilaaluuf immoo as irra keessoo kana kilikii gochuudhaan email addressii kiyya kana baruutiin danda'a jechuudha. Yoo dagadhe kunis birattis naaf baasa. Kana booda nama feeneef emailii attach gochuu ni dandeenya. Kana malee dabalataanis immoo as tuqaa sagalan kanatti bu'uudhaan tajaajiloota Google kanneen dabalataa fayyadamuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf kanneen akka Google Drive haga GB 15 bilisaan kan nuuf kennu itti fayyadamuudhaan faayilota fi daataa garaagaraa achirra keewwachuu illee ni dandeenya. Haga GB 15 bilisaan argachuu dandeenya. So si'a tokkotti emailii keenya email addressii dhaabbata Google irraa banannee jennaan tajaajiloota garaagaraa argachuu dandeenya. Egaa haala kana fakkaatuun bilbila keenya fayyadamuudhaan karaa salphaa ta'een akkaawuntii email mataa keenyaa banachuu dandeenya. Sagantaan keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Haga sagantaa itti aanu wal agarrutti turtii gaarii isiniin jecha chaanalii keenya kana immoo subscribe gochaa hiriyoota keessan kanneen biraa illee akkasumas laayikii fi sheer gochuuf hin dagatinaa. Galatooma.